Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya keemistirii paartii afuraffaadhaan walitti deebinee jirra. Kanaafuu paartii afuraffaa keenya akkuma yeroo darbine waliif ibsine tooppikii solabilitii jedhamuun kan walitti deebinu ta'a waliin jenne. Akkuma san paartii kanaan walitti deebinee jirra jechuudha. Kanaaf mee as jalatti definitionii solabilitii maal akka ta'e, faaktarii maal fa'aan akka solabilitiin affekti ta'u kan waliin ilaalu ta'a jechuudha paartii kana jalatti. Tokkoffaarratti solabilitii jechuun maali? Akkamitti hiikama solabilitiin? Takkaa'u bulbulamummaan akkamitti hiikama waan jedhu waliin ilaalla. Bulbulamummaa jechuun takkaa'u solability jechuun defined as the maximum amount of solute that dissolves in a given amount of solvent at a specified temperature is known as what? Solubility jedhama jechuudha. Kanaafuu solability yookaan bulbulamummaa jechuun hamma guddaa takkaa'u ammaawuntii guddaa yookaan hamma guddaa solute partikiliin tokko solvent partikilii san keessatti temperature isaaf kenname fi yeroo isaaf kenname keessatti bulbulamuun takkaa'umootu jijjiiramummaa jedhama solability jedhama jechuudha. Kanaafuyyuu salphumatti solability jechuun baay'ina hamma solute partikilii takkaa'u partikilii bulbulamaa tokko kan solventii san keessatti maal ta'e dissolve ta'e takkaa'u bulbulame temperature murtaa'aa irratti jennaan jechuudha. Kanaafuu as keessaa wanni hubachuu danda'u qabaattan temperature waan sanii murtaa'aa akka ta'ee fi akkasumas immoo the main factors which affect the solubility temperature akka ta'es asumaan hin dagatinaa jechuudha. Kanaafuu asirraa wanti isin yeroo kamuu dagachuu hin qabne isee kana jechuudha. Tokkoffaa solubility jechuun maximum amount of solute that dissolves in a given amount of solvent at what? At a specified temperature, time and pressure jechuun dandeenya jechuudha. Garuu most probably affect kan godhu temperature hunda caalaa jechuudha. Kanaaf inni itti aanummootu usually it is expressed as karaa biraatiin immoo yeroo hedduu akkamis jedheen ibsama bulbulamummaan kun it is expressed as the amount of solute in a gram that dissolves in what? 100 milliliter of water jedhamee yeroo hedduus kan ibsamudha jechuudha. Kanaafuu bulbulamummaan karaa biraatiin yeroo hedduu maal jedhamee ibsama? Hamma bulbulama giraamiidhaan bishaan miililiitira 100 keessatti bulbulamuu jedhamee kan ibsamudha jechuudha. Kanaafuu hammi bulbulama giraamii bishaan miililiitira 100 keessatti bulbulamuu takkaa'u nam'amuu maal jedhamee beekama? Solubility jedhama jennee hiikuu dandeenya jechuudha. For example jedha definition isa lammaffaa kanaan example isaa maal jedha? The solubility of sodium chloride is what? 39.12 gram per 100 milliliter of water at 100 degrees Celsius at specified temperature waan nuun jedhef jechuudha. Specified temperature in ammaasii kun maal ta'a? 100 degrees Celsius dha jechuudha. Kanaafuu definition isa lammaffaa kanaaf kaa'amee jechuudha example kun. Haga asitti hanga bakka kanatti definitionii lammaffaa kanaaf kaa'amedha. Asirraa ka'ee garuu at 100 degree Celsius immoo definitionii tokkoffaa kanaaf at specified temperature kan jedhamu kanaaf kan kaa'amedha jechuudha. Kanaafuu definitionuma kanarraa faaktarii solubility takka bulbulamummaa irratti dhiibbaa geessan takka jijjiirama fidan hubachuu dandeenya jechuudha. Faaktariin sunis faaktaroota armaan gadii sadeen kana jechuudha. Kanaaf mee faaktaroonni kun kan fa'aa kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. At least there are 3 factors which affect the solubility of solutes in a certain solvent, such as the first one is, as I told you in the definition of solubility, the first factor is temperature, the second is pressure, and the third one is the nature of the solvent, and the solute is also affect the solubility of the substances jenne hiikuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu temperature illee murteessaadha. Temperature murtaa'aadha. Fakkeenyaaf wanti tokko temperature 100 irratti solubilitiin gaggeeffamuu fi 75 degree Celsius irratti kan gaggeeffamu garagaraadha. Akkasumas immoo pressurein 101 pascal irra gaggeeffamuu fi 75 pascal irra gaggeeffamu garagara. Akkasumas nature of solvent solutiin sunillee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf naturein solutii sanii yoo nif kan most probably dense kan ta'u taate expanded gochuudhaaf
energy guddaa kan gaafatu ta'e solubility isaa very low ta'uu danda'a. Akkasumas immoo solventiin sunillee yooniif maal kan ta'u taate expanded gochuudhaaf great energy kan barbaadu ta'e wanti sun salphumatti expanded hin taane jechuun salphumatti immoo soluble ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf solubility affect gochuu danda'a. Akkasumas nature of solvent and solute kana maal irratti hundoofnee hiikuu dandeenya? Fakkeenyaaf solventiin sun nature isaa polarii ta'e solutiin immoo non polarii yoo ta'e wal keessatti bulbulamuu hin danda'a. Yookiin immoo solutiin sun polarii ta'e solventiin non polarii yoo kan ta'u taate wal keessa bulbulamuu hin danda'a. Fakkeenyaaf saaltii haa fudhannu. Saaltiin polariidha. Takka sodium chloridein polariidha. Oiliin garuu maalidha? Solventiidha. So oiliin solventiidha. Solventii ta'e non polariidha. In nature the oil is non-polar and in nature the salt or sodium chloride is polar. Then the polar cannot dissolve in non-polar, but it dissolve in what? In only a polar substance. Kanaafu polar in polarity keessa bulbulamu malee yoo nature in polarity isaaniilee garagara ta'e wal keessatti bulbulamuu hin danda'amanii jechuudha. Sababa kanaaf faaktarootni gurguddoon kun sadan faaktaroota solubility affect godhanidha jechuudha. Faaktoriin kun sadan faaktorii rate of dissolution affect godhu kan kana dura barreen akka walitti isin harkaa hin nam'amne yookaan hin makamne isin jechuu barbaade adda baastanii beekuu qabdanii. Har'a kan nuti dubbachaa jirru waa'ee solubility malee rate dissolution takkaa'uu rate saffisa bulbulamiinsaa osoo hin taane bulbulamiinsa barachuu jirra jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ilaaluu danda'uu qabaanna. Mee gama faaktorii tokkoffaa isin dabarsa jechuudha. Faaktoriin tokkoffaa maal jedha? Effect of temperature on solubility of solid jedha. Effect temperature bulbulamiinsa substance irratti qabu jedha. Takka immoo solute irratti bulbulama irratti qabu jedha. Mee temperature kun dhiibbaa akkamii bulbulama irratti qaba? Bulbulamaan suni bulbulamuudhaaf temperature dhiibbaa akkamii irra godha kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Kanaaf maal jedha seetan asirratti the temperature affects the solubility of most substances jedha. When a solid dissolves in a liquid, solid particles must separate, so energy must be added jedha. Kanaafu yeroo solute particle suni solid particle solid ta'e solvent particle liquid ta'e solid particle solute san liquidicha san keessatti bulbuluudhaaf maal nu barbaachisa jedha. Maali solitiin sun separate ta'uu gaafata jedha. Adda babba'uu takka expanded ta'uu gaafata jedha. Akkuma kana dura waliin dabarsine adda san baasuudhaaf solutii solid ta'e kan dense ta'e san adda baasne expanded gochuudhaaf takka sparse gochuudhaaf adda babal'isuudhaaf energy nu gaafata. Energy nu gaafatu sun maybe maal ta'uu danda'a? Temperature ta'uu danda'a jechuudha. So the energy must be added jedha. That energy is known as what? Temperature jennaan jechuudha. Energy nu barbaachisun temperature dha jechuudha. Thus for a solid change of solute is greater than what? 0. That means the process is what? Endothermic jechuudha. Processichi endothermic dha jechuudha. Yeroo kanatti maaliif change of solute in greater than 0 ta'e taanaan immoo endothermic dha. Endothermic jechuun positive dha jechuudha. It is in the need of energy or in the need of what? Temperature input dha jechuudha. Temperature itti dabaluu nu gaafata jechuudha. Kanaaf isa kana akka hin daganne maal jedha? Solid plus solvent plus heat laala. Amma asirratti heat itti daballe kana jechuudha. Energy nuti feenu kuno heat input goone jira jechuudha. Heat is in another name considered as what? A type of temperature. So the temperature that we have to add in the process known as heat. This heat will act as the energy which is used to what? Separate the solute molecules to dissolve in a solvent jennaan jechuudha. Solute molecule kana expanded godhe solvent keessatti akka inni bulbulamuuf takka akka inni position wayii occupy godhuuf expanded kan godhudha jechuudha. Heating kun kanaafu reactant keessatti heating dabalame taanaan processiin sun maal jedhama? Endothermic process jedhama jechuudha. Garuu isa reactant kana isa osoo bakka product kanatti mootu fakkeenyaaf energy yookaan heating kan jiraatu ta'e immoo processichi maal jedhama? Product irratti energy dabalame exothermic jedhama jechuudha. Kanaafu reaction akkana kana isinii kaa'ee qormaata irratti illee kan isin gaafatu taate heating gama reactant itti dabalame taanaan processichi sun endothermic dha jechuudha. Endothermic jechuun it need the energy input or the temperature or heat input jechuudha. Heat input yookaan energy input gaafata jechuudha. Kanaafu in general for endothermic process increasing in temperature will increase what? The solubility
solubility dha jechuudha. Kanaaf waa tokko adda baafachuu danda'u qabaattan. Temperature kun solubility of solute tokko olis ni kaasa gadis ni buusa. Akkamitti ol kaasa akkamitti gad buusa kan jennu process lamaatu jira. Endothermic process keessatti temperature ol ka'e jechuun maalillee ol ka'a jechuudha. Solubility sun illee ol ka'a, bulbulamiinsis ni dabala. Garuu faallaa kana exothermic process keessatti immoo yoo process exothermic kan ta'u taate immoo temperature hamma feene ol kaasaa yoo oolle solubility maal ta'a gadi bu'a malee hin dabalu jechuudha. Akkasitti adda baafachuu danda'u qabaattan. Kanaafuu temperature solubility irratti maal jedhama bidirection functional qaba jechuudha. Dalagaa kallattii lamaan qaba. Kallattii tokkoon endothermic process yoo kan ta'u taate kallattichi temperature dabalame jechuun solubility dabalame jechuudha. Garuu in case of exothermic process keessatti immoo case exothermic process keessatti temperature dabalame jechuun faallaa sanii immoo solubility gadi bu'a jechuudha. Akkanatti ofirraa hubachuu danda'u qabaattanii. Kanaafuu isii tana akka hubachiisatti akka hin daganne isiniin jechuu barbaade. In general, for endothermic process, increasing in temperature will what increase solubility. Qormaata irratti yeroo isin gaafatu akkam jedhee isin gaafata reaction isinii kenna. Reaction isinii kenne soliti fakkeenya sodium chloride as ka'a. Asitti bakka solventii kana waterii ka'a. Asitti immoo heat ka'a. Is equals to jedheeti maal isinii ka'a. Sodium chloride plus water jedhe akka solution itti akka uummatu dissolved sodium chloride in water jedhe isinii ka'a jennu. Yeroo akkasitti isinii kaa'e this process in the case of this process increasing the temperature will dash isin jedhe isin gaafatuu danda'a. Increase because this process is what endothermic process. After you identify as this process it's endothermic, then in case of endothermic increasing temperature will increasing the solubility dha jechuudha. Solubility wanticha keezii kana keessatti ol ka'a. Qormaata irratti akkanatti isin gaafata malee reaction isin kenne kallattumaan isin gaafatu jechuudha. Akkanatti ofirraa hubachuu danda'u qabaattanii heatiin gama reactantiitiin dabalame taanaan processichi endothermic dha. Endothermic keessatti immoo temperature ol kaasna jechuun solubility ol kaafnedha. Temperature gad buusna jechuun solubility gad buufna jechuudha. Kana jechuun direct relationship qaba jechuudha temperature solubility waliin. Haya isa itti aanu takkaa'u inni lammaffaan maalii kan jedhu. Keeziin lammaffaan maal jedha? In case 2 for a solid with a change of H solution is less than what? 0, that means exothermic process dha jechuudha. Exothermic process keessatti change of what? Change of solid osoo hin taane change of solution to less than 0 dha jechuudha. Exothermic process keessatti solution favorable ni ta'a jechuudha. Kanaaf maal jennaan solute plus solvent it will give saturated solution plus heat. Amma laala reefu isinii himee jira. Heating kan jiru as the side of reactant osoo hin taane as the side of product dhaan jira jechuudha. Heating gama side product-tiin dabalame taanaan processichi sun maal inni exothermic process dha jechuudha. Exothermic process jechuun the reactant will not need any addition of energy dha jechuudha. But the product may need the extra energy jechuudha. Kanaafuyyuu reaction irratti yoo haala kanaan isinii kenne tokkoffaa reaction exothermic ta'uu adda baaftanii exothermic ta'uu erga adda baastanii mootuyyuu exothermic keessatti increasing temperature means decreasing solubility dha. Kana jechuun the temperature and the solubility of the substance or the solute have inverse relationship dha jechuun in the case of exothermic process. That means the reverse of endothermic process jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ofirraa hubachuu danda'u qabaanna jechuudha. Kallattumaan waan an akka hubachiisatti jala sararee kan akka hin daganne isiniin jechuu barbaada. Akkasumas reactionii kanallee hin dagatina. Solute plus solvent today it will give saturated solution or a certain solution plus heat jennaan exothermic ta'uu beeka. Exothermic fi endothermic reactionii karaan salphaan isin adda ittiin baastan addition of energy takka addition of heating gama reactant ittiin jiraatanan endothermic process dha. Gama product ittiin jiraatanan exothermic process dha. Haala saniin salphumatti ofirraa adda baasuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf isa itti aanutti dabarra jechuudha. Amma in contrast jedha haala wal faallessaa ta'een gas particles are what? Already separated, so change of the solid is equal to 0. Lala. Refu maal jenne in the case of
solid substances. Yoo solute particles solid kan ta'u taate maal jenne change of solute is greater than 0 jenne. Garuu yeroo mootu solute substances sun takkaa'u substancein bulbulamaa yookaan particlein bulbulamaa sun gaasii kan ta'u taate yeroo gaasii energy sun already takkaa'u particlein sun already separated ta'e waan ta'eef kanaafuu change of heat of solute is equal to 0 dha jechuudha. Change of heat of solute uumaan barbaachisu maaliif jennaan change of heat of solute kan barbaachisu durumaa maaliif particles sun separate godhuu fi gas particle already separated ta'e jira waan ta'eef kanaafuu change of H of solute 0 dha jechuudha. In the case of gas solute particle jechuudha. Garuu in the case of solid solute particle change of heat of solute is greater than 0 dha jechuudha. 0 dha ol ta'uu qaba maaliif jennaan solid particle sun dirqama separate ta'uu gaafata jechuudha. Kanaaf because the hydration step is exothermic sababbiin immootu gas particle already separated ta'ee fi akkasumas immootu change of heat of solute is equal to 0 ta'eef in the case of gas solid particle maaliif jennaan hydration step maal waan ta'eef jedha hydration step maal jechuu jira hydration step is what exothermic dha jechuudha. Kanaaf hydration step exothermic ta'e taanan immootu change of H of hydration is less than what 0 dha. Then the sum of these two terms must be what negative taha jechuudha. Kamiif kam walitti daane change of hydration plus change of what change of lattice walitti daane takkaa'umotu change of heat of solute plus change of heat of hydration is equal to negative ta'aa waan ta'eef negative ta'e jechuun immootu exothermic dha jechuudha. Exothermic energy negative jechuu kennu osoo hin taane mallattoo takkaa'u saayinii negativetiin ta'a. Negative jechuun the reactant does not in the need of what energy jechuudha. Energy barbaadutti hin jiru sawasaniif negative ta'e taana exothermic dha. Exothermic ta'e taanan immootu wantichi maalidha jechuudha temperature fi maaliin solubilitiin hariiroo wal faallaa takkaa'u wal fuggisoo qabanii jechuudha. Kanaaf kallattumaan itti aanutti dabarra. Thus for all gases in water the change of solute less than 0 dha jechuudha. Maaliif jennaan solute substance kenna gaasii waan ta'eef gaasii keessatti immootu hydration step exothermic dha. Akkasumas immootu change of H of hydration less than 0 waan ta'eef sababa kanaafiyyuu maal jennaani change of heat of solute is less than 0 in the case of what gas solute particle jennani. Kanaafu solute particle in the state of gas plus water in the state of liquid or in liquid state it will give saturated solution in aqueous state plus what heat jennani. Kanaafu forming kun maal garsiisa kunillee exothermic garsiisa jechuudha. Maaliif jennaan energy inputin as the side of product jira malee as the side of reactant hin jiru waan ta'eef wantichi exothermic process dha. Exothermic process ta'e taanni immootu temperature fi akkasumas immootu solubilitiin hariiroo wal fuggisoo qaba. Kana jechuun solubilitiin gaasii sanii bishaan keessatti decrease ta'e jechuun temperature ol ka'e jechuudha. Temperature ol ka'e jechuun immoo solubilitiin gaasii bishaan san keessatti gadi bu'e jechuudha. Haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna. Kanaaf asitti isinii kaa'ee jira waan ta'eef maal jedha the solubility of the gas in water decreases with what rising temperature. Rising means increasing the temperature dha. Hariiroo wal fuggisoo qaba waan ta'eef kanaafiyyuu gaasii keessatti haala kanaan hubachuu danda'uu qabaattan jechuudha. Sababbiin isaa gaasiin solutii kenna ta'e taanaan processichi kennallee exothermic dha waan ta'eef jechuudha. In the case of solid particle qofa keessatti processin nu barbaachisu endothermic dha. Endothermic ta'e taanaan immootuyyuu kallattumaan temperature fi solubilitiin hariiroo kallattii waliin qabanii jechuudha. Haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna. In most but certainly not all cases the solubility of a solid substance increases with increasing in temperature. Keezii hedduu keessatti jedha takkaa'ummootu keezii irra caalaa keessatti solubilitiin solid substance fi temperature hariiroo kallattii waliin qaba jedha. Asirra hubachuu danda'uu qabaanna jechuudha. Dhugaaf soba irratti yoo isin gaafate waan kana hubachuu danda'uu qabaattanii jechuudha. Dhugaaf soba irratti maal jedhee isin gaafatuu danda'a? In all cases, the solubility of the solid substance increases with the increase in temperature. Isiniin ka jedhu taate false ta'a jechuudha. Maaliif jennaan exception qaba jechuudha. Maaltu murteessadha? Type of that solid substance tu murteessadha jechuudha.
Kanaafuu gosa solid particle santu murteessaadha. Hundarratti miti jechuudha. Garuu keezii hedduu keessatti parsantaa 75 fi sanaa ol yoo solid substance kenna kan solid kan ta'u taate temperature fi solubility hariiroo kallattii waliin qaba. Temperature dabalachuun solubility isaa ni dabala. Solubility dabalachuun temperature ni dabala. Garuu keezii hunda keessatti miti exceptional akka qabu asirraa hubachuu danda'u qabaatan jechuudha. The magnitude of the increase in solubility varies from one substance to another substance. Akkasumas immoo magnitude immaan inni ittiin dabalu fakkeenyaaf magnitude solubility substance solid particle tokko ittiin dabaluyyuu substance hundarratti wal qixaa miteedha. Warruma dabalu san keessaa substance solidity tokkorraa gama tokkotti garaagarummaa qabaachuudha. Hundi solubility san wal qixan dabalu jechuudha. Murteessan substance sanii gabatee armaan gadii keessatti ilaaltanii hubachuu dandeettanii jechuudha. Laalaa fakkeenyaaf sodium nitrate bakka inni jiru laala asitti dhaabbata. Calcium chloride asitti dhaabbata. Akkasumas immoo yoo kan laaltan ta'e lead nitrate bakka itti dhaabbatu laala bakka kanarraa ka'e asitti dhaabbata. Lead nitrate fakkeenyaaf halluu diimaa kanaan qabarraa asirraa ka'e bakka kanatti dhaabbata. Akkasumas substance kana yoo kan laaltan ta'e Cryptem kan jedhu kana isa substance kana to compounding kana hunda caala maal qaba solubility isaa increase taha jechuudha. Hunda caala asiin laaluu dandeettanii bakka kanarraa ka'e kan deemu kana jechuudha. Mallattoo xiyyaa kanaan laaluu dandeettanii. Kanaafuu gosa solid substance santu murteessaadha jechuudha. Haa ol ka'u malee ol ka'iinsummaan isaatu hundaaf wal qixaa miti. Sodium chloride fi lead nitrate qabu adda addaa, calcium chloride fi sodium nitrate kan qabu adda addaa, potassium nitrate fi potassium chloride kan qabu adda addaa, potassium tetrachloride fi akkasumas potassium chloride kan qabullee adda addaa gabatee kanarraa xiyya kanaan kan agarsiifame kana laaltanii murteessuu dandeettanii jechuudha. Reettiin isaa wal darbaa jechuudha. Kanaaf paartiin itti aanu maal jedha? Effects of pressure on solubility jedha. Dhiibbaa pressuriin immoo solubility irratti qabu jedha. Ka temperature barree jira. Faaktaroota gurguddoo sadan barre keessa tokkoffaan temperature, lammaffaan pressure, sadaffaan immoo nature of solute and solvent jennee. Kanaafuu isa tokkoffaa barree jira. Inni lammaffaan immoo pressuriin dhiibbaa inni solubility irratti qabu jedha. Liquids and solids are what? Almost incompressible. Pressure has what little effect on their solubility, but it has a major effect on gas solubility. Kanaafuu liquid fi solid takka'u jajjaboo fi dhangala'oon almost maal jedha incompressible dha walitti dhiyaatudha. Pressure has what little effect on their solubility. Solubility isaanii irratti pressure dhiibbaa xiqqaa qabaa jedha. Faalkaa sadan keessa Kanaafuu wanti isin hubachuu qabdan liquid fi solidiin particle incompressible ta'edha. Particle maaliif baay'ee tokko maal ta'anidha? Dense kan ta'anidha. Kanaafuu hedduu waan density guddaa qabaniif liquid fi solidiin gaasii caalaa pressurein dhiibbaa hedduu irratti hin qabu, little effect irratti qaba jechuudha. Garuu kanaafuu solubility liquid fi solid irratti pressurein dhiibbaa guddaa hin qabu. Garuu haa ta'u dhiibbaa xiqqoo ni qaba. Isaan hunda caalaa garuu gaas irratti gaasiin incompressibility isaa very little waan ta'eef takkaa'umatu density isaa xiqqaa waan ta'eef major effect irra qaba jechuudha bulbulamummaa isaa irratti. Kanaafuu the pressure have a greater or major effect on the solubility of the gases particles but have little or almost no effect on the liquid and the solids solubility jenneni irra taruu dandeenya jechuudha. Bulbulamummaa jajjaboo fi dhangala'oo irratti dhiibbaa xiqqaa qaba pressurein jechuudha. Effectii xiqqaa qaba. Sababbiin isaa isaan kun density guddaa waan qabanii fi density guddaa waan qabaniif dhiibban homaa irratti solubility isaarra jijjiirama guddaan fidu jechuudha. Garuu gaasiin immoo wanti pressurein dhiibbaa guddaa bulbulamummaa isaa irratti qabaatuuf density'n isaa xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Solid fi liquid caala. Kanaafuu haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna. Inni itti aanu the quantitative relationship between gas solubility and the pressure is given by what? Henry's law jenna. Kanaafuu almost liquid fi solid solubility isaa irratti dhiibbaan qabu waan jenneef jechuudha. Pressurein gas irratti dhiibbaa guddaa qaba waan jenneef kanaafuu nuti amma waa'ee gas irratti xiyyeeffannee qofa haasofnaa jechuudha. Asirratti quantitative relationship between gas solubility fi hariiroon hammooma gidduu bulbulamummaa gaasiitii fi akkasumas
dhiibbaa yookaan pireejarii jiru kun seera maal jedhamuun lafa kaa'ame jedha. Henry Lloydaan lafa kaa'ame jedha. Henry Lloydaan lafa kaa'ame jira jedha. Mee Henry Lloyd kun maal state godha? Henry Lloyd waa'ee quantitative relationship gas solubility fi pressure kan maal jedhee ibsa kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Which states the Henry Lloyd states that at a given temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to what partial pressure of the gas over what the solution jedhee haala kanaan ibsee jira jechuudha. Kanaafuu haala inni ibse kanarraa foormulaa tokkotu drive nu ta'a jechuudha. Maal jedhee ibse jennee inni Henry Lloyd kun maal jedhee ibse at a given temperature nuu kenname tokko irratti jedhee bulbulamummaan gaasiin dhangala'oo takkaa'umootu bishaan keessatti qabu hariiroo kallattii partial pressure takkaa'uu walakkeessa pressure gaasiin solution san irratti qabu wajjin qabanii jedha. Kanaafuu asirraa mootu waan inni state godhe kanarraa foormulaa tokko kan baafannu jira. Foormulaan nuti baafannu sun foormulaa armaan gadii kanaa jechuudha. Cg means concentration of the gas is equals to KH means Henry constant times partial pressure of the gas or PG jennaan jechuudha. Kanaafuu always the constant Henry constant will given for us. But the one that we are going to record or find is concentration of the gas jechuudha. Partial pressure of the gas illee nu kennama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gama arma gadii kanatti kan waliin shallay ta'a. Gama calculation isin dabarsa where Cg is what the molar concentration which is written in the unit of mole per liter of the dissolved gas, comma Pg means partial pressure of the gas which is given for us in the unit of atmosphere or atom of the gas over the solution, and the KH is what the Henry's law constant which is expressed in the unit of what mole per liter times atmosphere jenne haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu consider the piston cylinder assembly in which gas is above saturated aqueous solution of the same gas jedha. Kanaafuu partial pressure kun asirratti saturated solution kanarratti akka saturated aqueous solution kanarratti nu kenna jechuudha. Partial pressure jechuun isa kana laaluu dandeettan kun P1 dha. Kun P2 dha. Partial pressure kenna kana lama walirraa dhufne argachuu dandeenya. Our partial pressure is equals to P2 minus P1 or our change of P is equals to partial pressure 2 of the gases minus partial pressure 1 of that gases jenne haala kanaan argachuu dandeenya. Yoonif immoo partial pressure in saturated solution tokko qofti nu kenname isa san fayyadamne akka partial pressure itti fudhachuu dandeenya jechuudha. Unity atmosphere itti jirre yoo inni unity biraatillee kan nu kennu ta'e Pascal minaaman nu kennuu danda'a waan ta'eef kanaaf kallattumaan at a given pressure P1 the same number of gas molecules enter and leave the solution per unit time. That means the system is what at equilibrium jedha laala. Bakka kanarraa wanti isin hubachuu qabdan fakkeenyaaf partial pressure kanarraa wanti isin hubachuu maaliin seenu jiru gas molecule number of gas molecule gaseenu jiru walqixa number of gas molecule ol bahu jiruuti walqixa jechuudha. Partial pressure kan jedhamu isa balansii eegu kana jechuudha. Hammi gas molecule gaasii container takkaa'umotu solution san keessa bahaa jiruu fi seenaa jiru walqixa akka ta'u pressurein balance godhu takkaa'u as equilibrium state irra kaa'u maal jedhamee beekama partial pressure of that gas jedhamee beekama jechuudha. Kanaafuu gas plus solvent. Gas means in this case the gas is the solid particle, the solvent is the liquid one, then it will give us what saturated solution jenne reaction yaala kana gaggeeffama. If you push down the piston or increasing the pressure to P2 jedha. Kanaafuu nuti piston san yoo gama gadiitti gadi dhiibnu taate yookaan push kan goonu taate maal increase gochuu jirreedha pressure 2 takkaa'u partial pressure 2 increase gochuu jirra jechuudha. The gas volume decreases. Gas volume immoo maal ta'a yeroo partial pressure 2 sun ol ka'u volume gaasicha gabboo adeema maaliif jennaan volume fi partial pressure in hariiroo fuggisoo waliin qaba waan ta'eef then the gas particles collide with what with the liquid surface more often jedha. Kanaafuu yeroo san immoo gas particle
liquid surface san wali more collider jechuun more walitti bu'aa jechuudha. Walitti bu'iinsa uumame taanaan immoo solubility maal ta'a ni uumama jechuudha. Kanaaf thus more gas particles enter the solution per unit time jedha. Kanaafuu yeroo san gas particlein hedduun solution san keessa per unit time yeroo nuuf kennamte keessatti maal ta'a seenuu danda'a jedha. Yeroo dhiibbana kana kun irra gaggeeffame higher gas pressure disturbs the balance of equilibrium jedha. Dhiibbaan kuni takkaa'u dhiibbaan gas irra gaggeeffamu kun yoo hamma ol kan taru taate akka malee kan ta'u taate maal jeequu danda'a jedha. Balance of equilibrium jeequu danda'a jedha. So more gas dissolves to reduce what this disturbance. Kanaafuu gaasiin hedduun amma dhiibbaa kana takkaa'u balance equilibrium high pressure dhaan jeeqame kana xiqqeessuudhaaf dirqama maal ta'uu qaba dissolve ta'uu qaba jechuudha. Isa san reduce gochuudhaaf laala bakka kanatti hubachuu danda'uu qabaatanii jalqaba higher gas pressure maal disturb godhenne balance of equilibrium disturb godhenne balance of equilibrium disturb ta'e taanan immoo equilibrium disturb ta'e kana gaasiin sirreessuudhaaf jedhee takkaa'u isa kana reduce gochuudhaaf jedhee maal increase godha dissolve takkaa'u solubility isa increase godha jechuudha. Kanaafuu more gas dissolved in that substance means there is increasing in solubility dha jechuudha. Yeroo solubility ol ka'e kanaafuu jeeqamiinsi equilibrium irra gaggeeffame sun maal ta'a guutumaan guutuutti reduce ta'a jechuudha. Inni reduce ta'e taanaan immoo stability in the system jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mee example nu kenne kana haalaalu the partial pressure of carbon dioxide gas inside a bottle of mineral water is what 4 atmosphere at 25 degrees Celsius jedha. Then what is the solubility of what carbon dioxide jedha. Always as I told you earlier Henry constant will given for us, that means it is 3.3 times 10 raised to minus 2 mole per liter times atmosphere dha. Kanaaf kennamaan nuti qabna sirraa giivanii baafanna. Giivanii nuti qabnu dura partial pressure of carbon dioxide is equals to 4 what atmosphere jennaani. Itti aansinee immoo concentration of the gas means concentration of carbon dioxide. In this case our gas is what carbon dioxide. So Cg or C of carbon dioxide is equals to Kh or Henry constant times Pg. Pg means P of what carbon dioxide dha jechuudha. Kanaafuu 3.3 times 10 raised to minus 2 mole per liter times atmosphere times 4 atmosphere jedha. This atmosphere is cancelled by this atmosphere ta bakka kanatti ilaala. Atmosphere tun atmosphere tanaan baddi. Kanaafuu deebiin asirraa kun dogongora qabaachuu deebiin kenna maal ta'uu qaba. Kana osoo hin taane 3.3 times 4 maal ta'a naannawa 12 tuqaa akkas 13 tuqaa 2 times 10 raised to minus 2 mole per liter ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keessan 13 tuqaa 2 times 10 raised to minus 2 times mole per liter ta'a jechuudha. Deebiin keessan isii kana dogongoraan as kaa'ame waan ta'eef PowerPoint kanarra akka dogongora ta'etti taqa. Deebiin keessan maaliif jenna 3 tuqaa 3 jalqaba maaliin baay'iftanii 4 baay'iftanii meeqa ta'a 10 naannawa 13 tuqaa 2 akkas ta'a. Almost baay'isuu jettanii 10 raised to minus 2 akkasumatti itti dhufti. Atmospherein badde unitiin hafe maayini mole per liter dha jechuudha. Kanaafuu concentration of the gas or concentration of the carbon dioxide is equals to 13 or 13.2 times 10 raised to minus 2 times mole per liter kan ta'udha jechuudha. Haala kanaan laaluu danda'uu qabaattanii. Example in itti aanu if air contains 78% nitrogen by volume, what is the solubility of nitrogen jedha. Nitrogen in the water jedha. Kanaafuu asitti illee kan nu kenname inni P of nitrogen nu kenname jiraachuu partial pressure of nitrogen percentage nu kenname. Isa percentage nu kenname kana mootu gama maalitti jijjiiruu danda'a atmosphere itti jijjiiruu dandeenya. Kanaafuu maaliif jennaan 1 atmosphere is equal to 100% dha waan ta'eef kanaafuu percentage kana 100 irree meeqa deebisuu dandeenya. Partial pressure of nitrogen gas is equal to 0.78 atmosphere jennee Henry constant mootu asirratti already meeqatu nu kenname yeroo hunda ni kennama waan ta'eef Henry constant substance irratti adda addummaa waan qabuuf kanaafuu Henry constant bakka kanatti nuuf kenname meeqa
7.0 times 10 raised to minus 4 mole per liter atmosphere ta'a jechuudha. Substance irratti Henry Constantin garaagarummaa qaba nuuf kennama waan ta'eef jechuudha. Kallattumaan maal jennee bira tarra concentration of carbon dioxide or Cg is equal to Henry constant times partial pressure of nitrogen jennaan. Kanaafuu 7.0 times 10 raised to minus 2 mole per liter times atmosphere times 0.79 jedha. 0.78 jechuu barbaadatti. Kanaafuu bakka kanatti 80 gootanii jechuudha. Bakka unity kanatti 7.8 ta'uu qaba jechuudha. 7.8 jettaniini gaafa kanaan baay'iftan meeqa ta'a? 5.46 times 10 raised to minus 4 mole per liter ta'a jechuudha. Atmosphere is cancelled by atmosphere ta'a jechuudha. Unity lamaan haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna jechuudha. Kanaafuu unity kenna haala kanaan sirreessinee ofuu dandeenya. Partiin itti aanu kanaafuu akkuma isin hime factoriin sadaffaan solubility affect godhu maal waliin jenne nature of solute and solvent jenne. Kanaafuu akkuma dura isin himuuf yaale jalqaba irratti nature of solute and solvent jechuun fakkeenyaaf solutiin polarii ta'e solventiin non polar yoo ta'e the polar does not dissolve in non-polar or the polar solute does not soluble in what? Non-polarity ta'a. Akkasumas non-polar does not dissolve what? The polar solute ta'a. Kanaafuu lachuu polar ta'uu qabanii yookaan lachuu non-polar ta'uu qabanii yookaan immoo lachuu hydrogen bondii qabaachuu qabanii yookiin lachuu weak London force interaction bondii qabaachuu qaban malee bondii garagaraas yoo qabaatan polaritiin isaanillee yoo garagara ta'e nature isaanii keessatti solubilitiin sun gaggeeffamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu partiin sadaffaan nuti itti walitti deebinu ways of expressing concentration of solution kan jedhuun walitti kan deebinu ta'a. Hanga partii sanii walitti deebinu nagaan nu tura isiniin jecha partiin itti aanu kallattiidhaan fi akkasumas saffisaan daataa qabaachuu baattanii akka isin bira ga'u yoo barbaaddan share, subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa jechuun dhaamsa kenna. Galatoomaa nagaan.